Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti godhame hordofuudhaan gabaan Keeniyaa gadi bu'e. Biyyoota Awurooppaa shanan haalli Oromiyaa fi Ameerikaa keessaa nu yaaddessa jedhani. Godina Qeellam Wallaggaa keessaa ibsaa argataa kan jiran aanaalee lama qofaa. Oduu kennaa biyya alaatiin balaan ibiddaa Ameerikaa bulchiinsa Hawaii odolaa Hawaayitti mudateen lubbuun namoota 67 darbe. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti godhame hordofuudhaan gabaan Keeniyaa gadi bu'e. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti godhamu hordofuudhaan gabaan jimaa qonnaan bultoota Keeniyaa gadi bu'aa dhufuun miidiyaan Keeniyaa tokko gabaasee jira. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti godhame hordofuudhaan gabaa jimaa qonnaan bultoota Keeniyaa gadi bu'aa dhufuun miidiyaan Keeniyaa tokko gabaasee jira. Akkaataa waliigaltee biyyoota lamaanii gidduutti raawwatameen ji'a keessatti guyyaa 10 gabaa jimaa Somaaliyaan addatti akka dhuunfattu Itoophiyaadhaaf heeyyamtee jirti. Akkasuma hagayya 11 irraa eegalee Keeniyaan jimaa gara Muqaadishoo ergitu akka xiqqeessitu Soomaaliyaan gaafattee jirti. Keeniyaan hamma jimaa guyyaan ergite toonii 19 qofa akka ta'u uggurri kaa'amuun eeramee jira. Kanaan dura guyyaatti amma toonii 50tti ergaa turte. Qajeelfamni Soomaaliyaan baafte kun hojiirra ooluun dura waliigalteen Itoophiyaa biyyoota lamaanii hammachiisee akka taasifamu Keeniyaan gaafattee jirti. Oduun kun kan himame Keeniyaan gabaa jimaa Somaaliyaadhaan dhuunfatteerti komii jedhu Itoophiyaan kaafte hordofeeti. Akkaataa dhorkaa kanarratti kamisa dhufu irraa eegalee jimaan gara Somaaliyaa hin ergamu jechuudha. Dhorkaa kana kaa'uun dura qondaaltota Keeniyaa kan beeksiftee turte ta'uu eeruun qondaalonni Keeniyaa garuu hin hafu Soomaaliyaan ibsuu miidiyaan kun gabaasee jira. Itoophiyaa irraa jimaa bitachuu waan barbaadduuf jimaa Keeniyaa ergitu akka xiqqeessitu hubachiiftee turuus ibsitee jirti. Kana malees Soomaaliyaan uggura daangaarra keessee akka kaaftuu fi gatii jimaa ittiin ergamu gadi akka buuftu gaafatamtee jirti. Waldaan daldaltoota jimaa Keeniyaa tokko Itoophiyaan gabaa daldala jimaa haaraa dhaabuudhaaf dhiibbaa gochaa turte jedhaatii jira. Himata Itoophiyaan Keeniyaan gabaa jimaa dhuunfatteetti jedhu haaluun karaa ifaa fi seer-qabeessa ta'een Itoophiyaa waliin dorgomuu kan barbaadu ta'uu qonnaan bultoonni Keeniyaa himanii jiru. Giddugaltummaa mootummaa irraa kan ka'e qonnaan bultoonni kunniin sababa giddugaltummaa mootummaa kanaan baasii guddaaf saaxilamuu fi galii irraa argatan xiqqaachaa dhufuu himanii jiru. Gocha mootummaa kun maatii fi qonnaan bultoota oomishaa fi daldala jimaa irratti dhiibbaa geessisaa jiraas jedhanii jiru. Biyyoota Awurooppaa shanan haalli Oromiyaa fi Ameerikaa keessaa nu yaaddessa jedhani. Biyyoonni Awurooppaa shanan Ameerikaa, UK, Awustiraaliyaa, Jaapaanii fi Niwuziilaandiin ibsaa waloo baasanii walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa fi Oromiyaatti mudatee du'a namoota nagaa fi tasgabbii dhabiinsi sababa ta'eera jedhani. Guutuu gabaasa kana Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Biyyoonni Awurooppaa shan Ameerikaa, UK, Awustiraaliyaa, Jaapaanii fi Niwuziilaand ibsa waloo baasanii walitti bu'iinsi naannolee Amaaraa fi Oromiyaatti mudate du'a namoota nagaa fi tasgabbii dhabiinsaaf sababa ta'eera jedhanii. Walitti bu'iinsa naannolee lamaan keessatti gaggeeffamaa deemu keessatti qaamoleen qooda fudhatan hundi namoota nagaaf of eeggannoo akka godhaasan mirga namoomaa akka kabajanii fi garaagarummaa isaanii karaa nagaatiin akka furaniif gaafataniiru. Naannoo Amaaraatti tibbana walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota faannoo jidduutti uumame namoota nagaa irratti dhiibbaa dhaqqabsiisuun alatti naannichatti tasgabbii dhabiinsa uume ture. Humnoota addaa naannolee hidhannoo hiikkachiisuun haala wal qabateen naannoo Amaaraa keessatti rakkoon nageenyaa baatiif ture torban darbe keessa gara walitti bu'iinsaatti ce'uun tajaajilli geejjibaa fi tajaajilli intarneetii adda cituun himameera.
naannichatti iddoowwan tokko tokko ammoo guyyaaf hidhattoota to'atamanii turani. Tasgabbii dhabiinsi naannoo Amaaraatti mudate kunis humna naannichaatiin ol ta'uu isaatti mootummaan federaalaa jidduu akka galuuf naannichaan waamichi dhiyaachuun ni yaadatama. Mootummaan federaalaas haalicha to'achuuf labsii yeroo muddamaa labsuun iizii qajeelcha waliigalaa hundeessuun tarkaanfii seera kabachiisuutti seenu beeksisee ture. Haaluma kanaanis naannichatti nageenyi hanga tokko deebi'uu iizichi ibseera. Gama ibbaatiinis naannoo Oromiyaatti iddoowwan garagaraatti erga nageenyi dhibee bubbuleera. Keessattuu godinaalee Wallaggaa Arfan, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa akkasumas godinaalee Booranaa fi Gujii kanneen hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo bal'inaan keessa socho'an rakkoo nageenya irra deddeebi mudataa ture. Naannolee kanneenittis ajjeechaan namoota nagaa fi butuu dhabiinsa nagaa tajaajila geejjibaa fi bilbila adda cituu irra deddeebiin mudataa turani. Keessattuu haalli naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru akka isaan yaaddesse Ameerikaan karaa itti gaafatamaa waajjira dhimma alaa isii Antoonii Biliinkaniin ministeera muummeedhaaf ibsitee turte. Haalli naannolee Amaaraa keessa jiru isaan yaaddessu kan ibsan Ameerikaa, Kaanaadaa, UK fi Awustiraaliyaan lammiilee isaanii gara naannichaa akka imalle yookaan kanneen achitti argaman of eeggannoo akka taasisanii fi kanneen garas imalu barbaadan ammoo gorsa akka gaafataniif gorsanii ture. Akkasumas biyyoonni Awurooppaa 5 Ameerikaa, UK, Awustiraaliyaa, Jaappaanii fi Niwuzilaand ammoo ibsa wagayya 11 jechuun guyyaa kaleessaa baasanii kaayyoo yeroo dheeraa Itoophiyaa tasgabbooftuu uumuu hawaasni idil addunyaa deeggaru itti haafufu jedhaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessa magaalota hidhattoonni faannoo qabatanii turan 6 gadhiisise. Godina Qeellam Wallaggaa keessa ibsaa argataa kan jiran aanaalee 2 qofaa qondaala humna ibsaa magaalaa guddoo godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo dabalatee aanaalee godinichaa hedduun tajaajila ibsaa qixa sirrii ta'een argataa akka hin jirre hoogganaan humna ibsaa magaalaa Dambidolloo obbo Lalisaa Ayyaanaa himanii jiru. Guutuu gabaasa kana akka nutti isiniif dhiyeessa. Magaalaa guddoo godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo dabalatee aanaaleen godinaalee hedduutti tajaajilli ibsaa qixa sirrii ta'een argachaa akka hin jirre hoogganaan humna ibsaa magaalaa Dambidolloo obbo Lalisaa Ayyaanaa BBCtti himanii. Naannolee lixaa Itoophiyaa keessa naannoo Gaambeellaa waliin humna ibsaa kan qoodattu magaalaan Dambidolloo tajaajila ibsaa gahaa ta'e dhabamuutti jiraattonni komii kaasanii jiru. Aanaalee godina Qeellam Wallaggaa keessa aanaa 2 qofaa kan ibsaa argattu yoo ta'u magaalaa Dambidolloo dabalatee aanaalee 9 dukkana keessa jiraachuun ibsamee jira. Akka hoogganaan kun jedhanitti aanaalee ibsaa argataa jiran keessa Gidaamii fi Haroo Shaambuu yoo ta'an isaanis humna ibsaa isaa sarara karaa magaalaa Gimbiirraa dhufuun kan fayyadamanidha. Aanaan Gidaamii buufata humna ibsaa qixa sirrii ta'een kan mataa isaa magaalaa Gimbiirraa qaba. Haroo Shaambulleen akkasuma Gimbiirraa argata. Isaan sa'a 24 guutuu humna ibsaa fayyadamus jedhani. Aanaalee fi magaalota rakkoo ibsaa qaban keessa jiraattonni magaalaa Dambidolloo ibsaa duraanumayyuu adda ciccitaa akka turee fi erga guutumaan guututti badee ammoo ji'a 2 ol ta'uusaa miidiyaa biyyattii OBN itti himani. Rakkoo tiraanisfoormii fi muka sararri ibsaa irra diriiree jiru wal qabate tajaajilli ibsaa hawaasa bira ga'uun humna isaanii ol ta'u obbo Lalisaan himanii jiru. Isaan magaalaa Dambidolloo babbaduudhaan kan beekamedha kan jedhan obbo Lalisaa Ayyaanaa utubaa sarara ibsaa baatee Gaambeellaarraa gara magaalaa geessuun waggaa dheeraadhaan tajaajiluun rakkoon kun mudatee jiraas jedhanii jiru. Ibsaan kun kan diriirfame bara bulchiinsa Dargii bara 1980 keessa sanuyyuu utubaan sarara ibsaa baatee jiru muka malee sibiilaa miti kan jedhan erga dhaabbatee waggaa 36 taas jedhu. Obbo Lalisaan akka jedhanitti rakkoon akkanaa furmaata qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatuun iyyatanis deebii hin arganne jedhu. Mukni waggaa dheeraadhaaf ture kun gara sibiilaatti akka geeddaramuuf bulchiinsaa fi qaama dhimmi ilaallatu hundatti iyyata geeffanneerra nuti hanga humna keenya dandeenyu deemnee jirraas garuu ni hojjeta jechuu malee waan hojjetamee hawaasa fayyadaa jiruun argine jedhu. Pooliiwwan ibsaa dulloomurraa kan ka'e 60 ol kan ta'an jiganiiru. Kana jechuun ammoo daandiiwwan konkolaataa mijataa miti. Bakka pooliiwwan kun jiganii kanatti
foolii haaraa geessuun yeroo ammaa kana baay'ee rakkisaadha jedhu. Bakka fooliiwwan itti dhaabamuu qabu karaa konkolaataa irraa fagoo waan ta'eef namaan baatamee dhaquu qaba kan jedhan obbo Lalisaanii namni hanga daqiiqaa 45 baatee geessuu qabaas jedhu. Sanum haalli nageenyaa fi bu'aa ba'iin haala teessuma lafaas baay'ee rakkisaadha jedhu. Sababa kanaan uummanni ibsaa dhabe rakkoo keessa jiraachuu kan himan obbo Lalisaan sirreessuudhaaf yoo yaalanis qormaanni akka isaan mudatu ibsanii jiru. Sararri ibsaa naannoo Gaambeellaan tajaajilu uummata ammoo Oromiyaan hoogganamuunsaa rakkinicha daran walxaxaa taasises jedhu. Hojjetaan keenya sarara babbadee sirreessuudhaaf itti deemaa jira. Sararri kun mootummaa naannoo Gaambeellaatiin hoogganama. Tajaajilli kan kennu ammoo Oromiyaa keessatti bulchiinsa lamaan jala ta'uun isaas dhiibbaa geessisaa jira. Kanaafuu isumaayyuu kana suphine furmaata yeroof kennuufiyyuu dhiibbaa jala jirraas jedhani. Akka obbo Lalisaan jedhanitti bakka rakkoon mudatee suphuudhaaf tajaajila uummataaf deebisuufillee naannoo Gaambeellaarraa eeyyama gaafachuu qabna jedhani. Eeyyama isaanii erga gaafannee booda hojjetaa keenya fageenya dheeraa imaluudhaan bakka fooliiwwan suphamuu deemanii baajanni isaas naannoo Gaambeellaan hoogganama waan ta'eef kunis qormaata kan biraati jedhani. Rakkoon kun akka furamuuf waggoota 3 oliif qaama dhimmi ilaallatutti iyyatanii deebii dhabuu kan himan obbo Lalisaanii mootummaan haala kana ilaalee furmaata hin kennu taanaan rakkoon kun ammallee itti fufaa jiraas jedhani. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Garmeessaa tajaajilli humna ibsaa magaalaa Dambidolloo fi naannoo isheef kennaa jiru qubsaa akka hin taane BBC'tti himani. Oduu kennaa biyya alaatiin balaan ibiddaa Ameerikaa bulchiinsa Hawaii odolaa Hawaayitti mudateen lubbuun namoota 67 darbe. Balaa ibiddaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Hawaayitti mudateen lubbuun namoota 67 olii ta'anii darbuun gabaafamee jira. Guutuu gabaasa kana Gadaa Walaabuu Akkittaa nutti isiniif dhiyeessa. CBS 13's Ashley Sharp is at SAC International. Ibidda Ameerikaa kutaa bulchiinsa Hawaayitti mudate lubbuun namoota 67 ol ta'anii darbuutu gabaafame. Balaa ibiddaa seenaa keessatti hamaa ta'e jedhame kanaan namoonni hedduun lubbuu isaanii darbuun beekameera. Kana malees namoonni lakkoofsi isaanii 100 ol ta'an eessa buuteen isaanii waan dhabameef lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii dabaluu akka danda'utu ibsame. Balaan ibiddaa bulchiinsa Hawaayitti mudate kun magaalaa dhiyeenya bulchiinsichaatti argamtu gara Kaanaappaalitti babalataa waan jiruuf hojjettoonni lubbuu baraartota yeroo balaa jiraattota magaalattii keessaa baasaa akka jirantu himame. Jiraattonni hedduun sababa balaa kanaan mana dhabanii akka jiran kan himame yoo ta'u namoota kana deebisanii dhaabuuf maallaqni $1 biliyoona ol ta'u akka barbaachisu himame. Balaan ibiddaa kun bulchiinsa Hawaayii keessatti kan argamtu odola Maawii keessatti kan mudate yoo ta'u balichi qeebxata darbe irraa eegalee hanga ammaatti itti fufee akka jiruu fi sababaan balichaa hanga ammaatti kan hin ibsamne ta'uu BBC'n gabaaseera. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turani. Oduu isin dhageessisuun kasii wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa kanneen hafan waliin gaarii.